Maqaan kee Sister Elizabeth Gabra Egzaabeer. Hospitaal Phaawulositti kutaa baqaqsanii yaaluu dhibee ujummoo bobaa wal qabatu Urology Ward keessa hojjedha. Jalbultii bara haaraa sababeeffachuun tajaajila kennaa jira. Ayyaanota dhukkubsattoota waliin haal kanaan dabarsin. Wallaansa xiinsammuu kennuun waliin ayyaaneffanna. Har'a Hospitaal Phaawulosii kutaa Urology keessatti sagantaa bara haaraa ilaallatan yaalamtoota waliin dabarsin. Jalqabaa wallee Ababaayesh jedhuun shubbisna. Asirratti dhukkubsattoota hundaa fi ilillii kennuun jalalqabnuu in mul'isna. Miil dhiquunis jira. Miil yaalamtoota dhiqna. Ogeessi gaduuf qabee dhukkubsattoota tajaajiluun kabaja isaaniif qabu mul'isa. Miil isaanii dhiquu fi jalalaa fi kabaja ittiin argisiisuun alaatti kenna ispoonsarii qopheesses ni kenninaaf. Dhukkubsata hundaa fi kennaan kabajaa ni kennama. Sagantaan laaqanaas jira. Sagantaa keekii muruuleen hin jiraata. Bunis akkasuma. Pakkeejii guutuu kan dhiyeessinu. Wagga waggaanii kan raawwanna. Dhukkubsattoonni akka waan isaanii jiranii takka itti dhaga'amuuf yaadne. Kan hundi ilaaltuu wallaansa xiinsammuu kennaa jiraachuu keenya hubata. Dhukkubsataan akkasumas tajaajiltoonni isaanii as jiran ayyaan kophaa dabarsaa akka hin jirre akka itti dhaga'amuu fi kan gochaa jira. Waliigalaatti miiri ayyaan waggaa asiis akka jiraatuuf. Akkuma argitu coffee laf buusneerra. Dikoorii hojjanneerra. Afuufee fannisneerra. Wantoota bara haaraa fakkeessan hundi raawwanneerra. Soorata, buna, shaayii hundiin jira.